Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu kenna guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun isin dhageessifnaa hanga xumuraatti waliin turaan affeeraa kenna. Magaalaan Finfinnee badhaasa Afrikaa Smart City bara 2024 mo'atte. Yaa'iin nageenya Afrikaa qopheessummaa ministeera nageenyaatiin magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Keeniyaatti halkan aadaa Booranaa kabajame. Yukureen naannoo Kursii keessatti naannoowwan isheen to'atte keessaa 40 Raashaa harkatti deebi'uu amanteerti. Haleellaa Beeruutiin booda Hizboollaan Israa'elitti rookeettii 250 dhukaaseera kan jedhu hangafoota oduu kanaati. Isaan kanaa fi kanneen biroo qabannee walitti deebina. Magaalaan Finfinnee badhaasa Afrikaa Smart City bara 2024 mo'atte. Magaalaan Finfinnee dorgommii Afrikaa Smart City Investment Summit jedhamu bara 2024 magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffame irratti tokkoffaa bahuun xumurte. Magaalaan Finfinnee dorgommii magaalota Smart City Afrikaa magaalonni biyyoota Afrikaa 36 irratti hirmaatan kana irratti bu'aa gaarii piroojeektii kooriidarii galmeessiteen magaalaa filatamtuu Afrikaa ta'uun badhaafamteerti. Odeeffannoo imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa Naayiroobiitti argamu irraa BBC'n argate akka agarsiisutti bara kana hojii piroojeektii kooriidarii Finfinneetti hojjetamaa jiruun badhaasicha injifatteerti jedhan. Miseensonni kooriidarii kallattii ministeerri muummee Abiyyi Ahmed kennaniin akkasumas geggeessummaa jabaa kantiibaa magaalaa Aadde Adaanech Abeebee kennaniin haala gaariin hojjetamuun isaa beekamtii akka argachuuf gargaareera jedhan. Dorgommii kana irratti magaalonni Afrikaa 36 hirmaataniiru. Yaa'iin nageenya Afrikaa qopheessummaa ministeera nageenyaatiin Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Yaa'ii kanarratti pirezidaantii Federii Taayyaa Asqasillaasee, afyaa'ii mana maree federeeshinii Aganyuu Tashaagar, ministeera nageenyaa Binnaal Andu'aalam, ministeerota nageenya biyyoota Afrikaa, pirezidaantota naannolee, abbootii amantii fi keessummoonni waamichi taasifames argamaniiru. Yaa'iin kunis mata duree haaromsa Afrikaa nageenyummaa fi misooma waaraa Afrikaanota hundaaf jedhuun adeemsifama. Keeniyaatti halkan Booranaa kabajame. Sagantaan halkan aadaa Booranaa kan baranaa sanbata 23 bara 2024 halkan Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti galma Boomaas jedhamutti sirnoota adda addaan kabajameera. Halkan aadaa Booranaa Culture Night waggaadhaan aadaa Oromoo Booranaa fi sirboota adda addaa agarsiisuun Keeniyaa magaalota gurguddoo keessatti ni kabajama. Akeekni isaas hawaasni Oromoo Keeniyaa keessa baay'inaan jiraatan aadaa fi eenyummaa isaanii beekanii akka cimsatan kan yaadame jechuun dubbatameera. Jila Booranaa Culture Night kana irratti weellistoota abbootii gadaa dabalatee bulchiinsota biyyattii sadarkaadhaan jiran hirmaataniiru. Mootummaan Keeniyaas jila aadaa kanaaf beekamtii kennuun waggaan bifa ho'aan akka kabajamuuf deeggarsa adda addaa tolchuun hanga pirezidaantii yookaan nama bakka buusuun hirmaachisuun hordofeera. Oduu biyya alaatiin Yukureen naannoo Kursii keessatti naannoowwan isheen to'atte keessaa 40 Raashaa harkatti deebi'uu amanteerti. Kana raawwachuuf Raashaan loltoota gara 60,000 Kursii keessatti bobbaafte jedhama. Yukureen humnoota Raashaa baha Yukureen keessatti tarkaanfachaa jiran dhaabuuf karaa Kursii haleellaa eegaluun ni yaadatama. Waraanni Raashaa fi Yukureen jijjiiramaa kan jiru yoo ta'u sarara fuulduraa baha Yukureen keessatti waraanni Raashaa guyyaa guyyaan magaalaa Pirooviksitti dhihaachaa jiraachuun dubbatame. Giddugala loojistiksii ijoo Yukureen keessatti argamu Pirooviskaan Raashaan akka hin qabamneef haleellaa tasaa naannoo Kursiik Raashaa irratti banuun ni yaadatama. Lola Kursiik territorii kana hanga hagayya darbee jalqabe irratti Yukureen bal'ina kiiloomeetira iskuweerii 1,200 ol to'atteerti. Yeroo sanatti haleellaan Yukureen Kursiik irratti eegame lammiilee Raashaa hedduu rifachiisee ture. Haa ta'u malee Raashaan akka eegametti duubatti deebi'uu mannaa loltoota ishee baha Yukureen keessa jiran fuulduratti dhiibdee jirti. Yukureenis yeroo sanatti adda Kursiik akka dhabdee fi hanga dandeesseen naannoo sana to'achuuf karoorfachuu ishee beeksifteerti. Raashaan naannoo Kursiik deebiftee to'achuuf duula haaraa akka eegalte kan himamu yoo ta'u Yukureen naannoo waraana Yukureen qabame keessaa harka 40 deebiftee to'achuu labsiteerti. Jeneraalli Yukureen maqaan isaa hin ibsame Rooyitersiif akka himanitti Raashaan loltoota Kooriyaa kaabaa 11,000 dabalatee loltoota gara 60,000 ta'an bobbaasuun Kursiik to'achuu itti fufteerti jedhan. Ajajaan kun akka jedhanitti Yukureen haleellaa xiyyaaraa fuuldura Kursiik cabsuuf raawwachaa jirti. Keessumaa wiirtuuwwan loojistiksii fi daandii geejjibaa irratti xiyyeeffatteerti jedhan. Haleellaa Beeruutiin booda Hizboollaan Israa'elitti rookeettii 250 dhukaase. Waraanni Israa'el akka gabaasetti Hizboollaan daangaa Libaanos irraa rookeettiiwwan 250 itti dhukaaseera. Erga muddamni gidduu isaanii jabaatee haleellaan Hizboollaa ammaa kun isa jabaa ta'uu dubbatameera. Kaabaa fi giddugala Israa'elitti namoonni baay'een yoo miidhaman gamoowwan immoo manca'aniiru. Gareen isaanii kan Teel Aviivitti siqanii argamanidha jedhame. Haleellaan kun isa Israa'el gaafa sanbataa giddugala Beeruut irratti haleellaa qilleensaa raawwatteen booda kan dhagahamedha. Haleellaa Beeruutiin yoo xiqqaate namoonni 29 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos gabaasee ture. Gaafa dilbataa miidiyaaleen Israa'el lola milishaa Iraaniin deeggaramu Hizboollaa wajjin taasifamu dhaabuuf Libaanositti Israa'el gara walii galtee dhukaasa dhaabuutti adeemaa jiraachuu ibseera. Rookeettiin
Libaanos irraa dhukaafamuun booda poolisiin Israa'el caccabaa rooketii naannoo Teel Aviivitti kukkufee argameera jedhe. Hizboollaan gama isaatiin haleellaan giddugala Beeruutitti raawwateef deebii akka kennu kan hime yoo ta'u, Teel Aviiv irratti xiyyeeffachuun kaampiiwwan waraanaa 2 irratti dhukaasa baneera. Humni waraanaa Israa'el boodarra haleellaa qilleensaa 12 wirtuuwwan ajaja Hezbollaa Daahiyaa irratti raawwachuu himeera. Ministeerri fayyaa Libaanos gaafa dilbataa lakkoofsi namoota lubbuun darbee 20 hanga 29 akka ta'u dubbataniiru. Haleellaa Israa'el akeekkachiisa malee raawwatte kanaan namoonni 84 ajjeefamaniiru. Humni waraanaa Israa'el dhimma kanarratti yaada kennuu baatullee miidiyaaleen Israa'el haleellicha qondaala ol'aanoo Hezbollaa Muhammad Haidar ajjeesuu irratti kan xiyyeeffate ture jedhan. Libaanositti onkololeessa 2023 irraa eegalee namoonni 3,670 kan ajjeefaman yoo ta'u, yoo xiqqaate gara 15,000 kan tahan madaa'aniiru. Akka qondaaltonni Libaanos jedhanitti kanneen miiliyoona 1 ol tahan immoo qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru jedhan. Oduu wal fakkaatuun Iraan Israa'el haleeluuf qophaa'aa jiraachuu gorsaan Kaamenii himan. Iraan haleellaa kallattiin Israa'el irratti kan jalqabde erga hoogganaa siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa Teheraan keessatti ajjeefameen booda. Iraan misaa'ila gara 200 Israa'el irratti erga dhukaastee torbaan 3 booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el bakka waraana Iraan irratti haleellaa marsaa 3 raawwataniiru. Iraan haleellaa Israa'el irratti deebii kennuuf qophaa'aa akka jirtu gorsaan hoogganaa ol'aanaa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei dilbata darbee oduu Iraan Tasmiin jedhamutti himaniiru. Onkololeessa darbee Iraan Israa'el irratti erga misaa'ila gara 200 roobsitee torbaan 3 booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el bakka waraana Iraan irratti haleellaa marsaa 3 raawwataniiru. Gaazaa keessatti haleellaa cimaa Palestiin irratti gaggeessaa kan jirtu Israa'el Libaanos keessatti fuula ishee garagalchiteerti. Gara Hizbollaa michuu Iraan isa guddichaa naannaatti argamutti deebite jedhama. Hoogganaa garee Hizbollaa Hasan Nasrallah dabalatee hooggantoota garee kanaa hedduun haleellaa qilleensaa Israa'el walduraa duubaan magaalaa guddoo Libaanos Beerut irraa kibba Kabaadii keessatti raawwatteen Israa'el boombii baanker baster Ameerikaan hojjetame fayyadamuun ajjeefamaniiru. Israa'el haleellaa qilleensaa erga bantee booda weerara lafootiinis Libaanos keessatti adeemsisaa jirti. Haleellaa misaa'ilaa Iraan raawwatteef deebii kennuudhaaf Israa'el buufata waraanaa Iraan irratti haleellaa marsaa 3 banteerti. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu himuun si waliin kan ture Amiin Shubbiseetii waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.